Bu'iinsa hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru sochii waliigalaa fi jireenya uummatichaa guyyaa guyyaa gaaga'aa jira. Sababii kanaanis naannichatti sochiin daldalaa, geejibaa, fayyaa, barnootaa fi kaan gufachuusaa jiraattonni fi hanga'oonni naannichaa himanii jiru. Walitti bu'iinsi baatii 15 dura naannichatti eegalee ganna darbe kana qabbanaa'ee kan ture ta'us torbanoota muraasa darban keessa immoo naannoo Goojjamitti cimuu jiraattonni kan dubbatan. Mootummaan hidhattoota faannoo irratti duula bal'aa gaggeessaa jiraachuu kan himame yoo ta'u, hidhattoonni ammoo kan bara darbee caalaa cimuudhaan humnoota mootummaa dura dhaabbachuudhaaf dandeettii horachuutu himama. Dhimmicha irratti BBC'n hidhattoota faannoo fi hangaa paartii badhaadhinaa dubbisee jira. Hamzaa Huseentu kana qopheesse. Walitti bu'iinsi ji'oota 15 dura hidhattoota faannoofiin jedhanii fi humnoota mootummaa gidduutti jalqabe takka ka'aa yeroo kaan ammoo riphaa amma waggaa 2 guutuuf deema. Walitti bu'iinsi waqtii gannaa qabbanaa'ee tures torbanoota muraasa darban keessa deebi'ee hammaateera. Hidhattoonni faannoofiin jedhan kunneen naannicha keessa baadiyyaa bakka baay'ee to'atanii akka jiran dubbatanis garee hunda kan walitti qabuu fi hoggansa walta'aa ta'e haga ammaa hin qaban. Ji'oota muraasa dura hoggansa walta'e tokko hundeeffachuudhaaf yaaliin taasisanis hin milkaa'iniif hafeera. Miseensi duraanii paartii badhaadhinaa fi hayyuun maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokko gama isaatiin ilaalchi gooxii hundee gadi fageeffate sochiin hidhattoota faannoo kanaa akka laamsha'u godhee akka tokkummaa hin qabaanneef isaan rakkiseera jedha. Gama hidhattootaatiin qofa osoo hin taane garaagarummaan gama deeggartoota isaaniitiinis jiru hafe yeroo dhiyootti gara tokkummaatti dhufu abdii jedhu hin qabu jechuun ibseera. Faannoo Amaaraa Goojjamitti walitti qabaa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee siyaasaa Asras Maaree turtii BBC waliin taasiseen garuu yeroo fudhata malee hidhattoonni kunneen gara tokkotti dhufuun hin oolu jedha. ንግግርና ውይይቱ እንደቀጠለ ነው። waliin dubbachuun akkuma itti fufeetti jira. Hubannoo wal fakkaatu qabaachuun yaada wal fakkaataa irratti wal tumsuun tokkummaan adeemsa keessa dhufa. አንድነቱ ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል. Faannoo waliin wal qabsiisee dhimmi biraan ka'uu dhaabbileen biroo waliin ta'uun hojjechuudha. Humnoota biyyattii keessa socho'an keessaa faannoon michuu argachuu danda'u jechuun hayyuun akka maqaan isaa hin eeramne barbaadu kun dubbateera. Waa'ee michoota isaa gaaffii keessa galchuu irra darbee haala amma jiruun keessaas ta'e alaa qaamni deeggaru dhibuu isaatiin sochiin isaan taasisan yeroo dhiyootti jijjiirama amantaa jedhu hin qabu. Asras garuu yaada kanarraa adda ta'e qaba. የታወቀ ግብና ዓላማ ያለው ነው አጠቃላይ ትግላችን በርግጥ Qabsoon keenya kaayyoo fi galma ifa ta'e qaba. Itoophiyaan kan Amaaraa qofaati jennee hin amannu. Sababa kanaaf nuti gaaffii jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Amaaraa deebisuu irra darbinee gaaffii sabaaf sab-lammoo Itoophiyaa akkasumas kan humnoota siyaasaa qofaa keenyatti ni deebisna jennee hin amannu. Kanaan duras ifa gooneerra. Humnoota siyaasaa biroo qabsoo keenya deeggaran kanneen jijjiirama sirna kanaa murannoon deeggaran waliin ta'uudhaan siyaasa hundi irratti walii galuu akka dhufu fedhiin keenya. ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጉትና የሚስማሙበት ስርዓተ መንግስት እንዲመጣ ነው ፍላጎታችንና ሀሳባችን። Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsi itti fufee jiru uummata naannichaa irratti rakkoo cimaa uumeera. Bara darbe keessa naannicha keessatti barattoota mana barumsaa dhaquun isaan irra ture barattoota miliyoona 6 keessaa walakkaa akka ta'an barachuu hin dandeenye. Bara kanas barattoota miliyoona 7 galmeessuuf karoorfamus galmeessuun kan danda'ame miliyoona 2 gadi ta'uu naannichi ibseera. Walitti bu'iinsa naannocha rakkoo keessa galche kana dhaabsisuudhaaf mootummoonni naannoo Amaaraa fi federaalaa karri isaanii banaa ta'uu fi manni maree qaamolee lamaan walitti fidu hundeeffamullee haga ammaatti qabatamaan wanti irra gahamee ibsamee hin jiru. Gama faannootiin mariif karri cufaa akka hin taane Asras BBC'tti himeera. የምንታገለው ለፖለቲካ ጥያቄ ነው። ጥያቄያችን ተመልሶ ይህ ህዝብ kan qabsoonuuf gaaffii siyaasaatiifidha. Gaaffiin keenya deebi'ee uummanni kun boqonnaa argannaan gammachuun keenya daangaa hin qabu. Sirni fedhii qooda fudhattoota siyaasaa irratti hundaa'ee uumame gaaffiin Amaaraa beekamtii kennamee fi guutummaa biyyaa keessatti deebii kan argatu taanaan sababiin gara mariitti hin dhufneef hin jiru. ከሆነ ወደ ውይይት የማንመጣበት ምንም አይነት ምድራዊ ምክንያት የለንም። Faannoon yaaddoo qabu dhaabbilee idil addunyaatti galmeessuu fi wabii qaama sadaffaa gaafachuu isaaniif wayya jechuun hayyuun maqaan isaa akka hin dhaamne barbaadu BBC'tti himeera. Mootummaan ibsa dhiyeenya baaseen duula geggeessaan jira jedhe cimsee akka itti fufu himeera. Ibsa kana boodas walitti bu'iinsi hammaachaa jiraachuu wantoonni agarsiisan jiru. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatti ji'ootaaf itti fufee jiru yoomii fi haala akkamiin dhuma argata kan jedhuuf garuu deebii qabatamaa kana jedhu kaa'uun hin danda'amu. Walitti bu'iinsa kana mariitiin hin furuudhaa fi mootummaan federaalaa fi mootummaan naannichaa karri isaanii banaa ta'u akkasumallee manni maree qaamolee lamaan araarsuu hundeeffamullee hanga ammaatti yaaliin qabatamaan eegalame akka hin jirretu himama. Hidhattoonni kunneen hoggansa wal ta'ee fi fedhii marii nagaatiif qabaannan mootummaan yeroo garaagaraatti mariidhaaf qophaa'aa ta'uun isaa ibsamaa ture jira. Tigraay fi Affaar keessatti weerarri hawwaannisaa muudachuu hanga'oonni naannichaa BBC'tti himanii jiru. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Tigraay obbo Alam Haariif akka jedhanitti yaaddoo hoomaa hawwaannisaa kana ittisuudhaa fi koreen hundaa'uu dubbataniiru. Biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Affaaritti daayirekteerri to'annoo fayyaa biqiltootaa fi qulqullina oomishaa obbo Habiib Abdalla naannichaa bakka garaagaraatti hawwaannisni mul'achuu mirkaneessanii jiru. Hangaan naannoo Affaar kun weerarri hawwaannisaa kun yaaddessaa ta'uu akkasiin BBC'tti himaniiru. ያ አንበጣ የኛ አፋሮች ግመልና ፍየል ነው በብዛት እንትን ያለውና እሱን ዛፎችን ይበላል። Hoomana hawwaannisaa kun amma bakka baay'eetti mul'ataa jira. Margaa fi baala mukaa re'oonnii fi gaalli nyaata. Kun ammoo beeladoonni kun waan nyaatan hin qaban jechuudha.
Haala kanaan miidhaa qaqqabsiisaa jira. Hoomana waan isaa akka mudate qaama dhimmi ilaallatutti gabaasaa jirra. Malli ittisaa fi to'annoo isaa mala aadaa irra darbee kan fayyadamaa jirru hin jiru. Kun ammoo yeroof akka of dhoksee turuu taasisa malee furmaata hin ta'u. Tibba tokkotti ka'e immoo miidhaa qaqqabsiisa. Hoomana waan isaa naannolee biyyattii lamaan kana keessatti mul'ate bifa weeraraatiin ka'uudhaan naannolee Oromiyaa fi Sumaalee dabalatee bakkeewwan adda addaa weeraruudhaan miidhaa geessisu akka malu sodaatamaa jira. Ragaan gayyoonatti jiruunis mala aadaa qofaan to'atamuu kan danda'uun fakkaatu. Waggoota muraasa dura biyyattii karaa kaabatiin dhufee gara naannoo Oromiyaa godina Harargee lamaanii fi godina Shaabaattis mul'ate ture. Kanaaf weerarri hawwaannisaa kana osoo hin babal'atiin to'achuudhaa fi birmannaan mootummaa federaalaa ni barbaachisaa jedhu aangaan naannoo Affaar kun. በቦርድ አድርጎ ወደ ሶማሌም ጭምር የሄደበት ወደ ኦሮሚያ እነዚህ ሀረርጌ የሄደበት ሁኔታዎች አሉ። ያ አንበጣ ተመሳሳይ በዛ ሰዓት ላይ የለም በሚል ነበር። Amma aanolee daangaa naannoo Tigraayitti argaman keessatti babal'ataa jira. Bajeta naannootiin qofa kana to'achuun waan danda'amu miti. Affaar irraa ka'ee gara Oromiyaa, Harargee, Diredawaa fi Somaaleetti illee deemaa jira waan ta'eef hojiin ittisaa hojjetamuu qaba. Bokkaan roobaa waan jiruuf hormaata isaatiif mijataadha. Wal horee baay'annaan ammoo miidhaa caalaa qaqqabsiisa waan ta'eef tumsa barbaachisa. Itoophiyaatti weerarri hoomaa hawwaannisaa kun bara 2020 harka caalu gammoojjii keessatti mudate rakkoo hamaa uumuun isaa kan yaadatamudha. Hoomana hawwaannisaa waggoota 4 dura mudatee ture qe'ee qonnaan bultoota hedduuttis deega galchee ture. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsotti namichi dubartii of fakkeessuudhaan keessummaa ta'ee mana namaa erga buluuf ture halkan walakkaa ka'uudhaan mucaa umuriin waggaa 17 ta'e gudeedee hidhaadhaan adabamu manni murtii aanichaa himee jira. Pirezidaantiin mana murtii aanaa warra jaarsoo kan ta'an obbo Kabbabaa Birruu BBCtti akka himanitti gochi safuu hawaasaa cabse kanaadhaa fi namichi hidhaa waggaa 4 fi baatii 5tiin adabamee jira. Hanga kana maatii olaanaatu dubbise. Kabbabaa Birruu Dambooba jedhama. Pirezidaantii mana murtii aanaa warra jaarsoti. Matamaan Adaanaa yookaan immoo Meerii Caannee jedhama. Kanaan dura yakka qaama wal fakkaataa waan immoo afaan Oromootiin Maddisa jedhamu kana eenyummaa isaa dhoksuudhaan dheera fakkaatee uffata dubartii uffachuudhaan waan kana kan raawwate. Abbaan alangaa galmee himannaa mana murtiitti qorannoo isaa xumuree ragaa namaa fi ragaa sanadaa waliin qindeeffatee kan tumaa seera yakkaa bara 1996 ta'e keewwata 31 jalatti kan inni himannaa kana dhiyeesse. Manni murtii ragaa abbaa alangaa dhaga'ee matamaan ragaa ittisaa hin qabu jedheeti ragaa dhabuusaa foormii guutee mana murtiitti galchee sanarra dhaabbatee manni murtii tumaan seera yakkaa matamaa kun balleessaa jalatti jedhan adabbiidhaa waggaa 3 haga 15tti adabsiisuu kan inni tumee jiru. Kana sadarkaa gulantaa giddu galeessaa jalatti qabatee fi adabbii hidhaa waggaa 4 fi baatii 5 kan guyyaa kaleessaa adabbii dabarse. Akkaataa yakkeeti kun itti raawwatame guyyaan isaa yoom raawwatame haala itti mana miidhamaa kanaa buleefaa meenatti himaa. Guyyaan isaa gaafa 5/8/2016 aanaa warra jaarsoo Dooddaa Leencoo jedhamutti isaan bira buluudhaan halkan keessaa sa'aatii 8tti eenyummaa isaa dhoksuudhaan miidhamaa dhuunfaan kun sagalee isaa kaasuu hin dandeenye. Kootaa yookaan uffataan hafuura isaa funyaan isaa qabee mucaa qaama gubee garaan isaa boqofee maal jennaan haati isaa yeroo sanatti baasitiinii giddii fi waan qaama iddoo miidhaa irra gaheessan waan laaffisu waan akka baasitiinii kana dibbee fi dubartii dhiira jedhameeti wajjin dhahamaa jedhameeti ragaan immoo buufata fayyaa magaalaa Baasiyoon irraa dhiyaate qaama saalaa dhiiraa akka qabuu fi qaamni saalaa isaa kun illee waan qunnamtii saalaa yookaan gudeeduu kana raawwachuu kan danda'u ta'udha kan isaan haalaniitu waan kana mirkaneessu. Tarii namichi kun gaaf sana akka dubartiitti uffatee jira moo akka dhiiraatti moo gaafa isaa wajjin mana galee jechuudha? Gaafa isaa wajjin sana uffata dubartii uffatee jira jedhan kamisi gabaabaa taayitii sana uffataa jedhan kamisi gabaabaa fi taayitii uffatee jira dubartii fakkaatee jira jedhan guyyaa gaafa sana kuunsaa dhiira jedha kuunsaa dubartii jedha akka naannoo akkasuma jedhama. Garuu dhiira jedhameeti kan isaan dubbatanii kanaan durallee naannoo mara keessatti gocha akkana raawwatee qabameeti kan ta'e. Amma gochi kun gocha safuu hawaasaa cabsee waan safuu ta'e raawwate namni kun adabbiin kenname immoo waggaa 4 foo'ettani. Gam barsiisaa dhattanii yaaddu adabbiin akkanaa nama waan safuu hawaasaa cabse kana raawwate. Manni murtiis himatamaa kanaa fi warreen biroo gocha kana raawwatan ni barsiisaa jedhameeti kan murtiin kun darbame ija seeratiin gaafa ilaalan waggaa waan baay'isneesis miti yakkamaan yakka isaatirraa kan baratu waan sun yakka ta'uusaa akka hubatudha malee namni kun nama akkamiiti daransa qabaa hubannoo qabaa haala jireenya isaa akkamii kan jedhu akkaataa tumaa seera yakkaa keewwata 88 muraa 2 jalatti wantoonni gaafa murtii dabarsitu keessuu fi qajeelfama adabbii lakka duwwaa 2 muraa 2006 baay'ee kana keewwata 4 jalatti
wantoota maaltu qabda gaafa ogeessa seenaa taate safarra dhaabbateeti wantoota ati jalatti kataman kana wayii wantoota qajeelfama adabbii jalatti kataman kana haala jireenya dhuunfaa. Gochi raawwatame kuni gocha aada malee fi safuu hawaasaa cabsee ta'uu kan himan pirezidaantii